gargaaraamiidha. Haati manaa namicha sanaa garuu abbaa manaa ishee laallattee ana wajjin ciisi jettee isa gaafatte argitanii. waaqayyo karaaf kallattii jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu kabajamtootaa fi jaallattoota hordoftoota chaanala koo akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleettii keessan baay'ee nagaa kooti egaan nagaa kootti aansutiin chaanala kootiif haaraa warri taatan subscribe gochuutiin maatii kootti dabalama maatii koo taatanii kan jirtan immoo share waliif godhaa jechuutiin nan jaalladha egaan guyyaarraa kana kan hin dhufee fi ajandaa guyyaa kaleessaa obboleessi keenya deebaa yookiin immoo faarfataa Daawit Girmaa fuula Facebook irratti maxxanseetiin namoonni baay'ee yeroo ammaa kan ajandaa isa godhatanii irratti haasaa yookiin immoo jechoota isaaf malus kan isaan malleessitti darbatanii yeroo itti haasaa jiran yookiin immoo wantoota tokko tokko maxxansan argaatu jirra. Yeroo ammaa kanatti immoo harki caalan iyyuu amantoota irra darbee warreen biyya lafaa yeroo jechuun tokko tokko itti darbatanii argaatu jirra jechuudha. Namoonni baay'een immoo sindaume wanta duraan garaa isaaniitti kuufatanii garaadha qaban amma haasaa kanatti sawweeffatanii yeroo baasaa jiran argina jechuudha. Egaa namni foonii hin dogongora namni hin dogongorre lafa kanarra hin jiru hin dogongoro kan ofiif jedhu yoo jiraate of goyyomsaa jechuudha. Kanaafi ani akka nama tokkotti wanti natti dhaga'ame tokko yoo jiraate faarfataa Daawit Girmaa jechuun amman beekuuf amman erga guyyaa gaafa isa bareeterraa yeroo baay'ee nama jireenya isaatiin dhugaanuuf ba'u Kiristoosiin jireenya isaatiin yeroo baay'ee nama dhugaanuuf ba'udha jechuudha. So kanaaf iyyuu har'a immoo wantoonni abdii nama kutachiisan biyya lafaa kanarra guutuu malanii haalli jiruuf jireenya biyya keenya keessa Itoophiyaa keessanillee Itoophiyaa keessa jiraannee arguu baannu hin dhageenya waan ta'eefi wantoonni baay'een abdii nama kutachiisuu danda'u. Tajaajiltoonni baay'een isaanii immoo jechuudha rakkina gurguddaa keessa dhaabbatanii haga dhala isaanii warri dhala qaban dhala isaaniitiin waan laatanii fi waan itti uffisan dhabanii waan hedduu osoo beelahanii mana waaqayyoo keessa yookiin waldaa keessa dhaabbatanii Iyyasuus Kiristoos gooftaa jedhanii gooftummaa Iyyasuus Kiristoos kan lallabaa oolan jireenya kan lallabaa oolan dhalootatti baay'ee isaaniitu jiru garuu keessi isaanii manni isaanii duwwaa kan ta'e jechuudha. So abdii kutachuun jiraachuu mala nama fooniiti immoo hin dogongorrasi abdiis kutachuu yeroo tokko tokko nama mudata jechuudha. Kanaaf namni fakkeenyaaf tokko tokko immoo yeroo tokko tokko maal jedhu social media kanarra namoota na jaallataniif kan adda baafadha jedhanii wantoota tokko tokko kan dubbatan jiraatu. So namoota amma kanaa keessa faarfataa Daawit Girmaa dhuguma gaaffiin akka kanaa dhiyaate fiidhamoo maal jechuu barbaadeeti jedhee namni keessaan dhaqee nama kanatti dhiyaatee dubbisee gaafatee akka hin maxxansa kanallee kaasu akka social media fi warreen biyya lafaatirree ajandaa isaan godhannee fi akka inni bakka kaleessa dhaabbate sanaati of hin fuunee fi namni tokko itti dubbatullee hin turee raawwatis immoo otuma itti hin dubbatiin akkana waan isaa jechuudha naaf galaa kan jiru tokko jechuudha. Durumayyuu sirbaa turtee afurri waaqayyo sirra jiru maal sirra jiru jedhanii jechoota baay'ee ulfaatoo kan darbatantu jiranii. Indi afuura waaqayyoo malee barnamni faarfannaa ofii isaatiin walaloo barreessee yeedaloo baasee istuudiyoo deemee maal jedhee akkas faarfachuu miti afuura waaqayyoo malee faarfannuma namaa dhaggeeffattee deebistee faarfachuun ni ulfaata afuurri waaqayyoo si keessa hin jiru yoo ta'e. Namoota har'a waa'ee afuura qulqulluu hin beeknedha amma durumayyuu afuurri keessa hin turres inni sirbaa turte namoonni ittiin jedhan waa'ee afuura qulqulluu namoota hin beeknedha jechuudha. Afuurri qulqulluu jechuun bakka inni afuurri qulqulluu si keessa hin jiru taanaan miti faarfannaa ofii keetiin walaloo baastee yeedaloo baastee maal gootee faarfachuu miti faarfannaa namaa deebistee faarfachuun hin ulfaatu. Kanaaf nama kaleessa jireenya ofii isaatiin dhugaa bahaa ture faarfannaa isaatiin isaa ta'u wantoota baay'eetiin tarii namni kun ani faarfannaa isaa iddoo baay'eetti kan hin argu warri biyya lafaarree qoosafisaan dhiichisallee isaanitti fakkaatee sirbuu danda'ani wajjin garuu yeroo ittiin faarfatan nan arga. So waan jaallataniif immoo keessa isaanii waan booji'eef faarfannaan kun ani har'a nama tokkotti wangeela kana lallabe lubbuu tokko karaa waldaa kiristaanaatti fideera gaafin jedhu gaafachuun qabamu jechuudha. Maaliif inni namni waan rakkate hin beeku maaliif akka inni jedhees hin beeku.
biyyi lafaa immoo miliyoona 7 miti ulfina waaqayyo sirratti jaallatte jenna miliyoona 10 iyyuu si bittee ulfina waaqayyo keessa si baasuu dandeessi. Iyyaadatu maxaafa qulqulluu keenya keessatti Yoosef yeroo obboloota isaatiin gurguramee turetti mana mootii isaatitti yookiin immoo mana isaa itti fudhate sanaatitti Yoosef baay'ee jaallatamee ture. Namichi suni qabeenya isaa hundumaa harka Yoosef galchee ture. Yoosef nama miidhagaadha, nama jaallatamaadha, nama mootii isaaf abboomamuudha, nama garraamiidha. Haati manaa namicha sanaa garuu abbaa manaa ishee laallattee ana wajjin ciisi jettee isa gaafatte argitanii. Maaliifini ana wajjin ciisi yeroo isin jettuun sun dhugumaa Yoosef abbaa manaa ishee irra darbee abbaa manaa ishee bara ishee lafarra jiraattu ta'aaf miti. Waan hawwiteefi lafa mootiin isaa sun isa kaayee sanarraa fuuchuu waan barbaaddeef ulfina waaqayyo sanarraa fuuchuu waan barbaaddeef ana wajjiniitiin ciisittiin jette. Argitanii kanaafiyyuu biyyi lafaa ulfina waaqayyo nurratti argitee nu jaallatteetti taana biyyi lafaa si jammaru ulfina waaqayyo maal nurratti jaallatti nurratti hin jaallattu bara hin jaallattu. So nama akkasitti waaqayyo hojjetu argattee akkamittiin hawwitu biyyi lafaa jettanii yaaddu sin in hawwiti bara. So miti miliyoonni 7 ko biyya lafaaf salphoodha. Miliyoona 10 bituu danda'an baasuu danda'an mana waaqayyo keessaa. Immoo isaaf yaadanii yookiin lubbuu isaaf yaadanii miti yookiin immoo nama sagalee isaaniif ta'u dhabanii nama isaanii weellisu dhabanii miti. Ulfina sana keessaa isa baasuuf malee. Kanaafiyyuu amma qoosaan taane ajandaa isa godhannee asiin baasnee warra biyya lafaarree quban walitti qabsiisnee amantii keenya xiqqeessisnee nurra jiraatu. Maaliifini bakka wanta tokko gaafa uumamu faarfataa tokko isaatu tajaajilaa tokko haa ta'u maal rakkatteeti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani tajaajilaa wayituu yeroo tokko maalluun jedha beektanii in tajaajila waldaa deemee tajaajila kanarra baadiyyaa keessa naannee wangeela lallaba garuu mucaakoof jedhe mucaakoo mana barumsaa yeroo mana barumsaatiif namni daa'ima isaaf yuunifoormii bitee uffata itti jijjiiree dabtara qalama bitee fi qopheessu ani sana gochuuf hin dandeenye jedhe. Dhugumas immoo tajaajiltoonni baay'een isaanii rakkina gurguddaa keessa dhaabbatanii beela dhoobuu keessa dhaabbataniitu Kiristoosiin lallabu. Garuu immoo yoo waaqayyo nama gargaare malee dhugumaattiin biyya lafaa kanatti mo'atanii jiraachuun hin danda'amu. Kanaafiyyuu namoonni akka kanatti ajandaa isa godhatanii eenyutu birrii miliyoona 7 nuu sirbittiin jedha eenyutu akkas godha warreen jettanii dhiisa deebi'aa duubatti dhiisa ajandaa isa godhatinaa nuti mataa keenya ofii kooteen wangeelli lallabee beekaa guyyaa tokko lubbuun tokko akka isheen fayyitu godhee beekaa jedhee jettanii gaafituuf gaafattan ani akkas jedhee gaafiif gaafadhe jechuudha. Maaliifini faarfannaa isaa kaleessa namoonni baay'een ittiin faarfachaa turan namoonni baay'een ittiin fayyaa turanii namni ittiin fayyaa turre. Har'a garuu gaafa namni kun tarii rakkatee akkas eenyu jechuu danda'a yookiin gaafatamuu danda'a. Hin gaafatummoo namoota meeqa hojjettoonni Luusiifar lubbuu meeqa bitanii miliyoonatti dhangalaasanii lubbuu meeqa bitanii seexanaaf aarsaa godhan kana ni beektaniiti. Kanaafiyyuu gaafa wanti biyya lafaa tokko akkana isiniin eenyutu miliyoona meeqatiin eenyutu birrii amma kanaatiin eenyutu akkana godha hin jedhiina. Lubbuudha bar kiristaanummaa jechuun bar ijoollee lubbuudha bar jireenya bar lubbuudha bar lubbuu bituu jechuudha. Isini galee Kiristoos Yesuus dhiiga isaa qulqulluu dhiiga isaa qaalii sanaatiin lubbuu keenya kana bitee biyya lafaa jalaatii garbummaa jalaatii seexana jalaatii nu baase. So biyyi lafaa immoo arrandisi jalaa mallattneerra maqaa Yesuusiin qulqulluu dhiiga Kiristoosiin qulloofne jalaa yaaneerra gaafa Kiristoosiin biyya ishiirra sanumayyuu biyya lafaa kana deddeebine gaafa Kiristoosiin faarfadhu gaafa jireenya Kiristoos Yesuus jiraannu maaliifin inaaftu biyyi lafaa maaliifin inaafu seexan ijoo seexana barkan namatti ergee akka namni ulfina waaqayyoo keessaa nama baasu godhu malee seexanni koo daayirekti manatti baatee dhufte
kottu qoxaanaaf ta'e naan hin jettu. Nama natti ergiti wanta jaalladhu natti ergiti ikonomii natti argisiisti maallaqa natti argisiisti. Bakka jireenya nama ta'e kan tottole wayii natti argisiisti ati otoo waaqayyoon faarsitu otoo waaqayyoo hojjettu eessa jireenyi kan kee duwwaa eessaati namantaan eessatti jijjiiramne garuu kinoo namoonni biyya lafaaf hojjetan gamoo ijaarratanii jireenyi isaanii guddatee waan baay'ee nuun jetti biyyi lafaa. Kanaafiyyuu namoonni akka kanatti yaaddan dhiisa. Daawiti bakka inni jiru namoonni itti dhiyaatanii qaamaan bira gahati namni kun maal rakkatee akka kanaatti yaani dhuguma rakkoo akka kanaa keessas jira. Tarii nama rakkina keessas jiru yoo ta'u immoo maallaqa jaallachuu danda'a. Nama fakkeenyaaf Yihuudaan sababii horii jaallateef yookiin sababii maallaqa jaallateef Yesuus hin gurguree manaamna jetanii haasoftu. Isa sana miti garuu. Biyyi lafaa baay'ee mul'atti. Kanarratti immoo gaafa jireenyi haalonni sitti duulan waldaan kiristaanaa keessa dhaabbatanii kiristoosiin beeknutuma jedhanii immoo biyya lafaa wajjiniitiin dhagaa gaafa namatti darbatan nama dhiibu mana waaqayyoo keessaa ba'i namaan jedhu. Kanaaf wanta akka kanaa nurraan eegamu. Nuti warri fayyine namni tokko gaafa inni waan akka kanaa jedhee dubbii dadhabaa wanta waa'een baasne dhufee dubbatu maal taatee jennee nama sana ofitti qabne namni kun rakkina keessarra yoo jiraate rakkina isaa keessaa furuu yoo dandeenye furuu yoo akka dhuunfatti hin dandeenye ta'e immoo akkaataa furamuu danda'uutiin bakka waldaatti isaa ta'u namoota tokkoon isaa ta'u dhimma nama sanaa furuu nama ofitti qabu jaalle har'a mee maaluma nurraa bahe inni kaleessa akkasitti gooftaadhaaf faarfatu yoo akka kana ta'e yoo akka kana dadhabe yoo akka kana dubbii dadhabsiisaa haasa'ee nutis immoo sooshaal miidiyaa asiin isa baasnee ittiin isa baasnee waan baay'ee haasofnee ittiin arrabsinee maali taanee maal jenne maalni garaagarummaan nuuf warra biyya lafaas hin jiru bara garaagarummaa tokko hin qabu. Kanaafiyyuu wanti jechuun barbaadu yoo jiraate nama ta'eefiyyuu tajaajilama tokkoof yaa ta'u kufaatii namaatti nama dhiibuu fi gaafa namni mucucaachuu barbaade dhagaa kun itti darbuun nu hin baratiin please. Yeroo baay'ee nuti namoonni amma namooti jechuudha fakkeenyaaf namootuma kaleessa beekamoo ta'an yookiin hojii waaqayyoo kanas hojjechaa turanii gaafa mucucaatanii yoo isaan kufan dubbiin ta'e namooti koo akkanaan warri biyya lafaa dubbii keenya keessa dubbii barbaadu hojii keenya keessa wanta mudaa wayii qaawwa wayii barbaadu. Kanaaf iyyuu gaafa sana nuti immoo qaawwa sana walii duuchuudha yoo walitti fiigne baay'ee gaarii jedhee yaada waaqayyo sana jaallata waan ta'eef. Namni nama fooniitii hin dadhabnaa hin gufannaa wal gorsuun wal jajjabeessuun harka wal qabuun iddoo kaleessaa sana sii wayya jedhanii wal deddeebisuun gaariidha jechuudha. So kanaafiyyuu har'aan kiristoosiin kanan ofii koo kan amanee seene ofii koo kan hojjedhaa fi ofii koo kan jiraadhaa fi waan hundumaa kan hin godhu ofii koo fi lubbuu koof jedheefi garuu gaafa haalonni natti ulfaatanii maal jedhee har'a cina kooti nama siyaasaadha tokko nama bakka yaani biyya lafaa wajjiniitiin garanaas garasees kan dhagaa natti darbu yoo baay'ate mee maal jettanii yaaddusin. Kana fakkaata ergaa kiyyanii har'aa baay'ee ulfaata. Biyyi lafaa jechuun akka nuti itti ilaallu kana miti tajaajila jechuunis immoo akka nuti itti ilaallu kana miti namoonni tajaajila isaa isa kaleessatiin faarfannaa isaa isa kaleessatiin haasir bullee haadhichisullee isaa ulfina waaqayyootiif jedhee waan barbaade gochuu danda'a. Garuu hafuura qulqulluu malee wanti hojjetamu tokko hin jiru. Sagalee waaqayyoo tokko luqqisii tokko dubbistee hubachuuf hafuura qulqulluu si keessa hin jiru yoo ta'e wanta luqqisiin sun jedhu akkuma foon keessatti hiikkatta malee an fakkeenya biyya lafaa kana wangeela keessaa luqqisii tokko baasaniitu akkana jedhee akkas jedheedhanis musana qabatanii gaaffiidha maalidha asachirraan bahu. Hafuura qulqulluun garuu isaan keessa hin jiru waan ta'eef wangeela sana utuma hiikteef iyyuu hubachuu hin danda'an jechuudha. Akkasi namoonni baay'een keenya. So kanaafiyyuu namni ofii kootii waa'ee hafuura qulqulluu beeka'anii hafuura qulqulluu maaludha hafuura qulqulluun kun yoo na keessa hin jirre faarfannaa ofii kootii baasuu miti kanuu namaatiyyuu faarfachuu danda'a. Lubbuu tokkotti wangeela dhugaa bahee gara Yesuus Kiristoos fiduu danda'a. Kana fakkaata. Kanaafiyyuu ajandaa kana otoo akka kootii otoo dhaabdanii namoonni immoo itti dhiyaatan namoonni beekamoo taatanii itti siqxanii utuutii nama kana haasofsiisanii gaarii jedhee yaada. So